Wanta yeroo kana Yaman keessatti ta'aa jiru baay'ee ulfaataadha. Maalinni yoo jettan bahaarii duniyaatu akkasuma Feeruuzaa kellee Meexxanna Biyyoo Abdii maal keessa jira ummanni kun Yaman keessa warroonni jiran kun haalli isaan keessa jiran baay'ee ulfaataa. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa eetuta galatoomaa baay'ee isin galateeffadha, baay'ee isin kabaja, baay'ee isin jaaladha isiniin jechuun barbaada. Wallahi koomantii babbareedaa na hojjetaa jirtu na barreessaa jirtu. Koomantii keessan baay'ee na gammachiisee jira, baay'ee itti gammadee ammallee ulfaadha isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa wantoonni ta'amaa jiru baay'ee ulfaataadha. Asuma warroonni maatii kennan ta'in maatii keenya ta'aa nutti dabalamaa isiniin jechuu barbaada. Subscribe na gochaa jirtanii anaa miti rabbiin isin haa kabaju, waan qabdan keessa rabbi barakaa isin haa kaa'u, iimaana isin haa kennu, aafiyaa isinitti haa kennu, qaraatan qur'aana keessan isin haa qajeelchu, kasalaatanis qaraatanis rabbiin addunyaa akirallee isin haa milkeessu. Warroonni kaaniin immoo tuyyuu isinillee ummanni Oromoo warroonni amantaa birallee itti kana galatoomaa naa ulfaadha. Galata keessan akkana jedheen xumuruu isin jechuu barbaada. Asumaan gara viidiyoo keenyatti yookaan dabarru taanetti dhugaa rabbii dubbachuu fi baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Ijoollee Yaman wanni isaan keessa jiran, haalli isaan keessa jiran dhugumatti mee isinuu qaqqaba laala. Keessattuu bahaari Feeruzaan haala hamaa keessa jiranii, Abdiin immoo Qoofarra jira jechuudha. Qoofaan nasbee ofiitti taphatee yookiin immoo nasbee ijoollee lamaanii sanitti taphataa jira jechuudha. Namni gaafa namni tokko wal lole addaan fageessa malee walitti dhiyeessu kanallee na qabaati. Waa'ee killee Feeruzaa akkasuma dubbanne mootuyyuu Feeruzaan baay'ee ulfaataadha. Haalli isin keessa jirtu akkasuma duniyaan mootuyyuu yeroo hundaan ni cafacafamte jechuudha. Surriin isiituni maaliif garuu an ummanni sunis wal ga'eetiniin immoo maal jechuudha. Ijoollee yuutuubaroonni Yaman keessa duraan turan akka duraan achi keessaa namni namarra rakkoo ga'aa ture nama dubartiitu eenyuunni hajjeedha. Hajji rabbi laaffis rabbi qabbanis ilmoo harkannaan qabbane ka ilmaan lama sadi qabu mootuyyuu ani bakka isin wal jalatti ilaalanii gisee sokkutu kana dubartiin hin qaanaftu. Mee akkamitti maaliif sokkite gaaf sokkutu daa'ima kaleessa dhalatte gatte an obboleeyyantii akkana Oromootii akkasii Oromooti. Maaliif sokkita? Maaltu sokkisiisa? Yoo tumeessi ciccif godhe dubartii jechuun dubartii abbaa manaa isii tumee mana teettu jechuudha. Kana qabadda. Isiniifuu barumsa ta'a ijoollee lafaa dhufaa jirta. Akka garaana bultii ijaartaa jirta. Akka abbaa manaa jedhee dubartiin jabduu, dubartiin cimtuu isinii galee abbaan manaa yoo isii tume baatee ollaan dhayitu mana keessa ol deebitee imimaan isii xururrattee akkasitti abbaa manaa isii bultii isii keessa teetti. Dubartiin takooluun qabne agartee billaacha kooluun qabne ani akka naannoo Arsiitiitti yaani dubartiin fiidee sokkitee jettu sun gaafa sokkitu waan jabaatee sokkisiisa dubartii Arsii beekaa. Waan jabdutu mana isii baasa. Dubbiitti jabaattee baasa malee hin baatu manaa wallaahi dhaje. Garuu ta'ammaa hoo kaata shaarbii isii akkas darbatte tarte daa'ima isii gattee tarte kan jirtu biyya ambaati daa'ima harma afaanii fuute harmullee waate daa'imni harki isii kanaan tolte jechuudha. Waan isin ajaa'ibu waan namarraan bareenye bakka jechuudha dhugumatti jechuudha. Tarte sokkaa maaliif firee bakka gabbaatee jennee lallabdi booda abbaa manaa kiyya waloon haga fedhe maa gara yuutuubii kanaan guddadhaa miti haga fedhe maa abbaan manaa kiyyaa natumaa miti haga fedhe abbaan manaa kiyya natume jedhee miidiyaa irratti hin baasu. Icciitiin kiyya keessa kiyya. Bultiin tiyya bultii ofii mana keessatti wal lolanis walliisanis abbaa manaa ofii sokkuun qabdu si haa tumu dhugaadha abbaan manaa nama hin tuma haasii tumu cifcif godhe maaliif abbaa manaa keetiif maaltu ala si baasa biraankii hojjedhu biraankii oke boota karqamu hojiidha waan ta'eef an fakkeenyaaf dubbiin duniyaa kan kaate balaan ishee kan ka'e sababa biraankiitiin qaamni isii bakka hedduun dhaamee jira jechuudha. Namichi sun immoo badaa namaa keessallee nama bultiif hin taane itti ilaalta. Akkaataa itti dubartii qaban dubartiin kabaja qabdi. Dubartii kabaja qabdu irratti tumaan akkaataa qaba. Inni bakka nasbee isii baasuu bichaa barbaada. Isiin immoo tuyyuu gabbaatee mana hiriyaa isii dhayte. Hiriyaan isii immoo deebite isse bagasituu. Jarana hiriyaan lafa kanarra gonkumaa hin jirtu. Hiriyaan eenyuun abbaa manaa keetiif bakka kenna. Abbaa manaa keetiif kabaja kenna. Abbaa manaa keetiif mataan gadi jedhee bula. Abbaa manaa keetiif jaalala kenna. Bakki hojii biraankii fi bultii keessatti wanni biraatu jira jechuudha.
Ganaa isiin gaafa itti biratti dhayxee isiin gaafa biratti dhayxee bis waa'ee isaa dubbatti amma immoo itti gammadde jechuudha. Bagasitu itti gammadde. Yaa uummata kiyya ani eessa jira hiriyaan? Hiriyaan lafa kanarratti gonkumaan jirtu. Hiriyaa jechuun siif si qofa. Takki obboleettii ta'e, takki maatii kee, takki abbaa fi haadha kee hiriyaan kee jechuudha. Abbaa fi haadha kee jechuun namni abbaa fi haadha ofii jaalatu rakkoo itti himata. Namni abbaa fi haadha ofii jaalatu keessa itti himateetiin hara itti baafata. Ishee haadhaaf abbaan keessi bira hin jirtu. Abbaa manaa kee kana jabeeffattee qabachuun dirqama keeti. Yoo abbaa manaa jabeeffattee hin qabatiin immoo ati bakka ollaan sitti gammada. Hiriyyamatti tu deebi'ee sitti gammada. Ati hiriyaa jettee abdattu. As deebi'aa gara bahaariitti dhufna. Waa'ee ilillii, waa'ee bahaarii. Ililliin ani gonkumaa dawaa ittiin goone jette. Yaa jamaa. Isiin tuni gonkumaa dawaa ittiin goone ani qubaayyuun qabu dhibee isaa kanatti. Gaafa dura addunyaa kana buqqiftee miidiyaa kana gubbarratti baatee maraattee yoo ani isa dhiise jettee akkasuma ammallee deemtee namicha sanitti heerumte. Bahaariitti heerumte. Jecha afaan isii baate sanidha. Gaaf sanillee dubbachaa turre beekaa. Gaaf sanis dubbachaa turre. Gaaf sanis nu arrabsaa turtan. Okkee jenneetu nu fudhanne. Nu arrabsa waan hir'atu. Gaafa as kaanee as geennetti immoo maaltu ta'aa jira? Akkuma dura raagan hidhatte san lammaffallee isa maraachite jechuudha. Namni kun qawwee harkaa qaba. Jarana dubbiin akkasii miti. Dubbiin akka isin qoosatti ilaaltan kanaa miti. Bahaarii mataa isaatiin nama qawwee harkaa qabu. Amma gaaf viidiyoo dhiyoo kanarratti duuda isaa duuba qawweetu jira. Har'a bulloo billawaan dhayuun suni oduu qawwee sun harka jiraatte nama san dhaye jechuudha. Namni kun badada guddaa barbaachisa. Namni kun immoo sheeka cimaa barbaachisa. Namni bakka achuma jala deemee koomantiillee hee jedhee jechuun maal jedheetu malis. Miti nama kana koomantii barreessa namoonni bilbila qabdan immoo qunnamaa fatiha. Nama kana akka bakka guddaa geeffamee badatamu barbaachisa. Maaliif yoo jettan obsaa hin beektan jechuudha. Obsaa jechuun mucaan sun nama sammuun isaa deeme. Garuu nama kana maaltu irra jira? Tarii idaa namaati immoo tarii namatti waa godhimu namni yaadarraa sammuun isaa kun hiikkata. Yoo namni waa itti godhes namni sun hagarraa hiikuutti hin hiikamu jedhan. Dawaan biyyoota namaa kana keessa siirii tokkoffaa siiriin badaan siirii Suudaaniiti jedhama. Wallahi siiriin Suudaanii badaa akirarraati jedhama. Miyyattiitii akkatu hiriyaatii akkatu abbeeran kiyya jetti wallahi dhadhiin Suudaanii taa'e sheetichi bareeda qaraatii turanii achi dubartiin Suudaanii jaalatteetti wallahi dhasiiwwan garaa nama nyaatu bara. Siiriin badaadha. Achumaan dubartiin sun jaalannaan dubartiin sun akka feetee sheetichi akka waan didee siiriitti goote. Siiriitti gootee erga jettee booda sheetichi sun biyyatti galan. Erga biyyatti galan dubartii malee homaan jibban. Abadan ilaa ammallee hin jiranii beeka. Ilaa ammallee hin fuune jechuudha. Waan zamana meeqatti ilaa ilaala. Maaliif wanni akka siiriin badaan hin jiru? Siirii san immoo eenyu irraa hiika abbaa itti godhe santu hiika. Intalli tun immoo ililliin tun immoo siirii san hiiku abadan hin hiitu. Sababbiin isii siirii san hin hiikneef namni maannaan jedhaa. Kajettutu siirii san hiikuu si dhowwite. Wanni kun immoo deemee ilmaan isaatirra booda badhe irratti yookiin shaaraa isa jedhamu irratti baasa jechuudha. Yaa jamaa, yaa ijoollee keenya dubaraa. Dhiira jaalattanitti siiriin godhina. Hin jaalatte taanan nama san. Innu jaalate si fuudha. Innu akkuma taate godhe si fuudha. Ergi si fuudhee maal isa maraachite. Teetii raahaa godhatte abbaa ilmaaniti. Fatiyaan raahaan godhadde. Ilmaan qabdi. Ilmaan kun immoo ganaa guddachaa jira. Ilmaan kana biyya ambaa keessatti itti barsiifataa jira namni kun. Baddaa laga bu'e. Otoo deemee badhee bahee makiinaa tokkoon nama dha'e idaadha boru. Jarana akka laayyuu miti. Dubbiin akka isin itti laaltan kanaa miti jechuudha. Wallaahi billaahi dubbiin akka isin itti yaaddanii qoosatti jijjiirtan kanaa miti jechuudha. Namni kun nama makiinaa qabu. Nasbee ijoollee tanaa hoo fatiyaa hoo nama isa bira dhufu kana hoo mee qawwee san irraa fuudhamee odoo kaayatame mee achi jalatti koomantii jalatti barreessaa. Koomantii isaanii jalatti barreessaa qawwee yookiin namoonni lakkoofsa qabdan lakkoofsa isaaniitiin bilbila fatiyaa halkan illee of eegaa bule. Yookiin immoo seerumaanuu quraana itti waamame yoo itti qara'ame wallaahi hin baagarummootuyyu
yoo siirii Suudaanii ta'e kan baane beeka. Suudaaniin hamaadha. Biyyootuma kan keessa iyyuu namni ni jira waan ta'eef namni kennamu waan namatti guunaa tana hin dhabu. Si maraacha hin dhiisu. Garuu maraachan jechuudha nama kana jechuudha. Akkasuma Feeruzallee akka isin jirtu haalli isin keessa jirtu baay'ee ulfaataadha. Garuu immoo ijoollettiin dawaadhaan daddafanii qabanii jiran jechuudha. Kun immoo Bahaarii irra bubbulee jira. Ka Feeruzallee irra bubbulee jira. Okey, asuma deebinee waa'ee abdii jechuu kataru taate waa'ee abdii maaliif dubbatta warri jettan faayidaa kee obboleettii ta'e waa'ee abdii sirra dubbadha. Abdiin akkasii akkanaan jedhuun hin jennes hin jedhus. Garuu immoo balaan inni deemuunis balaa guddaan deema. Balaan guddaan deemuun minyoota jettan isin koomantee jalatti barreessitanii jechuudha. Minyoota balaan isin deemtuun isin hin beektan malee balaan xiqqaa miti. Minyooti odoo abdii nagaa akka ta'u barbaadde mana sanitti hin deebiftu qabaa tokko. Minyoon siyaasan isin qabdu cima dhala amaarate beekaagaa. Afaan hin cal'iftee afaan mi'eeffattee achi keessaa mucattii sana gad darbuu deemti. Waan fedhes ta'u gaaddiseen abdii qabachuu wayi. Garuu abdiin waan walitti ofuuf isaarra beeka. Waan walitti ofuuf namni tokko waan tokkoon qabbaneessa malee hin oo'isu. Algaa tokkorra bula namni billawa mataa jala kaayatee bula. Namni tiraasiin nama ukkaamsee nama ajjeesuu danda'a. Abdiin ama of miidhoo ijoollee miidhoo odoon taane mataa ofii miidha. Gaaf ijoolleen tuni sheexaan ijoolleen lachinuu sheexaan takkittiin amantaa islaamaan qabdu. Islaamatu wal balleessa jira. Gaaf ijoolleen tun lamaan wal huute wal ajjeefte akka hiddaan buqqa'uun beeku. Akkamitti gaccufatanii bulan barree taatu banatanii bunanii gaccufatanii bulan. Inni maalumaaf dubartii sodaatan barkana dhibe kana maalu dubartii isa sodaachisu? Dubartii maal irraa sodaata? Innaa lillaah jetteen jenne. An wallahi na ajaa'ibe. Na ajaa'ibe isiniin jedha. Maaltu na ajaa'ibe? Maaltu na ajaa'ibe beektan? Akkamitti ijoollee nama wal lolu walitti fidaatu na ajaa'ibe. Akkamitti walitti fide? Namni xilaata maaliif walitti fide? Haa wal ajjeesaniif immoo haa wal dhiisaniif. Mee isinummaanuu warroonumti na arrabsatan kunu murteema tokko mee komantii barreessaa. Namni xilaata lama walitti fida. Ibiddaaf citaa walitti fida. Ijoollee tana algaa tokkicha bulti. Uffata tokkicha uffatti. Hin kireessuufi mana erga jaalate hin kireessuufi. Minyooti matanaan kireessu gaaddiseen manaa bahuu heddii jedha. Gaaddiseen manaa bahuu heddii maaltu isa immootu ijoollee tana erga jaalate tanallee addatti mana kireesse tanallee addatti mana kireesse kiraarraa kafalu bicha. Wanni manatti ol oofee wal ficcisiisuuf hin qabu. Immoo booda nasbee isaa ni sodaanna. Akkam jalifnu kanaa miti. Namoo akkam jallisee ilaaluu kanaa miti. Kan isin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa. Dhiifama wajjin yoo dogongorellee viidiyoo kiyya har'a asumarratti dhaabaa hama viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.